Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii barnoota nama qabadhee jiru barnoota gabaabaa waa'ee miidhaa daa'imman asiifachi raasuun yookaan shaking a baby daa'imman asiifachi urgufuun miidhaa akkamii fida akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhudha. Barnoota baay'ee murteessaa fi yeroo hedduu daa'imman sababa kanaan miidhamanii mana yaalaa dhufanidha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Yeroo hedduu daa'imman yeroo boo'an akka isaan callisaniif yookaan akka isaan boo'uu dhiisaniif daa'imman baachuun asiifachi sosochoosuun kan beekamudha. Darbee darbees yoo isaan boo'uu kana dhiisuu didan maatiin yookaan namni daa'ima take care godhaa jiru hojjettuus ta'ee namni biraan namni daa'ima take care godhaa jiru yoo daa'imni boo'ee dhiisuu didee miira haarii keessa galuun humnaan asiifachi raasuun ni jira. Yeroo humnaan asiifachi raasan kana tariitii waatti hubuu danda'u jechuudha daa'imman. Akkasumas takka takka daa'imman haasofsiisuufis jecha fageenyaan asiifachi raasuun ol darbanii deebisanii qabuun kan jirudha jechuudha. Koomen ta'ee yeroo hedduu ni mul'ata. Gochaan akkasii kun sammuu daa'immanii keessumaa kanneen waggaa 2 gadii irratti rakkoo cimaa geessisuu yookaan fiduu mala. Sababni isaas umurii kanatti jechuun keessumaa umurii waggaa 5 gadiitti haala qaama daa'immanii yoo ilaalle mataan daa'immanii haala qaama isaanii wajjin gaafa ilaallu mataan daa'immanii baay'ee gurguddaadha. Akkasumas immoo mataan qofti guddaa ta'uu osoo hin ta'in mormi isaanii ganaa reefuu guddataa jiru waan ta'eef laafaadha. Jabina kan hin qabnedha jechuudha foon morma isaanii. Mataan isaanii guddaa kan ta'ee fi mormi isaanii sirriitti kan hin jabaannedha jechuudha umurii kanatti. Mormi sirriitti hin jabaanne ammoo mataa guddaa sana osoo hin socho'in akka raafamu dhorkuu waan hin dandeenyeef gaafa daa'imman asiifachi raasnu yookaan urgufnu mataan baay'ee sosocho'uu irraa kan ka'e sammuu irra miidhaa salphaa hanga miidhaa cimaa kan akka cituun sammuu keessatti dhiiguu jummoo yookaan hidda dhiigaa fiduu mala. Kun egaa sammuu keessatti dhiiguu yookaan intaraakiraaniyaal heemooreejii fiduu danda'a jechuudha. Kun Ingiliffaan shaken baby syndrome jedhama. Daa'ima asiifachi raasanii dhumarratti ujummoon dhiigaa sammuu keessatti citee gaafa dhiigu dhibee kanan jedhamne fidagaa. Wanti kun takkaa uumamnaan miidhaan kanaan dhufu baay'ee cimaa fi kan deebi'ee fayyuu hin dandeenye yookaan kan sirraa'uun baay'ee cimaa ta'e ta'uu danda'a. Haa ta'u malee wanti kun guutummaatti akka hin dhufne yookaan akka hin uumamne gochuun ni danda'ama. It is 100% preventable. Dhorkamuu yookaan akka hin uumamne ta'uu ni danda'ama. Maatiin maal gochuu qabu? Namni kamuu abbaan haati hojjettuun kan daa'ima wajjin ooltu namni daa'ima take care godhu namni daa'ima kunuunsu sababa kamiifuu daa'ima asiifachi raasuu hin qabu. Never shake the baby. Boo'uun daa'immanii mallattoo ittiin wanta barbaadan namatti himatan keessaa tokko waan ta'eef ilaaluun sirreessuudha. Malee boo'uu akka isaan dhiisaniif asiifachi raasuun sirrii miti. Tarii daa'imman hirribni isaanii yeroo dhufe ni boo'uu, beela'anii yoo ta'e ni boo'uu, daayipperiin akka jijjiiramuuf barbaadan yoo ta'e ni boo'uu, baatamuu fedhanillee ni boo'uu. Kan ilaaluun sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Karaa ittiin akka daa'imman boo'uu dhiisan taasisnu biroo barbaadu fakkeenyaaf taa'anii baachuun sosochoosuu, fooxaan maruu, faaruu adda addaa faarsuu fi akkasumas immoo haadha buddeenaa yookaan injiraan nyaata afaan kaa'uu fi kanneen kana fakkaatan kanneen gara biroo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Malee sababa isaan boo'aniif asiifachi raasuu hin qabnu jechuudha. Akka waliigalaatti daa'imni boo'uunis ta'ee maatiin daa'ima guddisu yeroo daa'imni baay'inaan boo'u miira haarii qabaachuun kanuma ture kanuma jiruu fi kanuma itti fufuudha. Kanaafuu sababa kamiifuu daa'imman asiifachi raasuun dogoggora guddaa miidhaa guddaa fiduu maluudha waan ta'eef hafuu qaba jechuudha. Never shake a baby for any reason. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.